ليش قصة طماط شي كبير؟ اسف ماما. شنو اسف؟ وليش الخيار بعد كبير كذي ليش؟ قم صدقتي نفسك انتي؟ تكلميني وانتي قاعده؟ لما انا اتكلم انتي وقف زين؟ ليش تقاصه؟ ليش؟ ردي ليش؟ نسيت ماما. نسيتي؟ عشان تتذكرين ثاني مرة أنا قص 20 دينار من معاشك عشان مرة ثانية أنت هيا جرين بيو أرما دكان مدامن إشي ما في ججبا مرتي جتي رأتت لولان جرت سراتن نيار أنجشودا ديفا ما نمبلي سلي جنا ديفا ما سنلي هنقول أوفي دي جتشودا أشما أكم جرتو فردفتوتا كبجمتوتا تاني على كوتي كم بيا كيسا كم بيا على bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoos ni habaayatu akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuun qabasin jecha egaa warroon immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'a jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa sin jecha egaa ka obboloota kooyi akkuma viidiyoo irratti argitanitti hojjettuu mana keessatti jechuudha kaddamaa yookiin hojjettuu mana keessa madaamin ishee lolaanii jirti jechuudha mataa ishee qabdee maaliif jajjabeessitee murtaa timaatimii kijaara maaliif murtaa jettee dhiifamaa jetteeni jirti nan nagadhe dhiifamallee jetteeni jirti garuu dhiifamallee gochuu fididdee itti kaatee mataa ishee harkiftee jechuudha. Laalaa ilmi namaa kun akkatti waan dharaa irratti dubbatu waan dharaa akkatti isaan namaa yaadan jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf bakka sarratanyaadha goote ishi dhiifama jettee jirti. maal gochuu mataa ishee harkis fudhatte amma dhugaa rabbii hedduu takka nagaddisiise jechuudha wanti madaamin kun irratti deemaa jirtu jechuudha jireenyi biyya ormaa dukkana yoo jennu waa malee miti jireenyi biyya ormaa waan baay'ee nama gooti saba kamiyyuu haa ta'u dararaa hedduudha jechuudha osoo har'a haadha ishii taate osoo har'a bakka biyya ishii keessa ta'e akkaataa hin dararamtu jechuudha hin dararamnu hunduma keenya anas jechuudha biyya namaa jirra saba feetis haa taatu isheenis akkuma keenya jechuudha. Inna wanti biyya ormaa kana keessatti namarratti raawwanne hin jiru madaamonni jechuudha hedduu madaamonni gaariinis hin jiru badaanis hin jiru jechuudha mee amma tuni ishii dhiifama jette maal gochaa mataa harkisti qabdee maaltu mataa harkisuu ishii ga'e maaliin mataa harkisti dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi waan hedduudha kan biyya kana keessatti godhachaa jirru osoo dararaa hedduu nurra gahu isaanummoo hin beektani namoonni biyya keessa jirani wanta akka waan nuti qarshii kana akka waan lafuma teenyee harree finnu nu se'an dararaa hedduutu nurra ga'ee qarshii kana finna jechuudha takkaa lubbuu keenyatti dhabnee takkaa namni akkuma micayyoo kana godhan tana hagabuu bullee mataa keenya qabanii nu harkisanii nu tumanii daa'imti isaanii nurratti tuftee waa hedduutu jira jechuudha hin beektan namoonni hin beekne hin jiru jedhee yaada mana akkamii yoo ta'e malee manni baay'een isaa irra caalan isaa kan ifatamnee bullutu caalaa jechuudha biyya ormaa kana keessatti kanaanuu immoo dararaa kana hunda argaati warroonni biyya keessa jiran waanuma itti tolee waanuma akkasii akkuma onlaayinii irra teenyee suuraa argan kana nu se'u garuu keessi keenya hedduu gubatee jira jechuudha hedduu nu gubatee jira jechuudha waaqayyumti nu horii yaa ta'u hunduma keessan ijoollee akka koo mana madaamii jirtan waaqayyo sinaa eegu waaqayyo hunduma saba kamiyyuu ta'e lammii kamiyyuu ta'e innis anis atis innis isheenis akkuma hundumti keenya hin dalagannaadha malee nuti tolteetii miti kan biyya keenyaa bahee dhufu jechuudha amma miciyyoon kun Filipiinii ta'ee Indoneesiyaa ta'ee hin beeku ani akkuma kiyya isheenis akkuma anaa akkuma siiti kusheenuma arabaa keessa daladdi garuu wanta san balleessitee jennaani akkam balleessitaa akkam akkana goota jettee mataa ishee qabdee harkisuu dadha jechuudha ana sosoo ta'e akkasuma si sosoo ta'e akkasuma jechuudha lammii kamiyyuu yoo ta'e dararamuu hin qabu jechuudha maaliif hojjechuu dhufe waan ta'eef waan beekne immoo itti muudha barsiisuudha dhiifama jettee ni jirti maal dhiifamni wanti dhiifama caale hin jiru waan ta'eef jechuudha inna kanaaf obboloota koo waan keessa jirru kana namni nuun beeku nutu walii beeka dhugaa rabbii sinin jira ati naan beektu warri biyya keessa jiruun beeku ati naan beektu ani siin beeku osoo hin taane nuti warri ijoolleen biyya ormaa jirru hundi keenya walii beekna garuu warri biyya keessaa takkaayyuu nuun beekan namni tokko haadha abbaan kee akkamitti akka jiraattu akkamitti akka hojjettee fiddu nuun beekan garuu nuti qofatu ko walii beeknu jechuudha anatu sii beeka situ daa beeka maaliif
jireenya biyya ormaa agarre waan ta'eef jireenya biyya ormaa gadadoo qabdi waan ta'eef jireenyi biyya ormaa gadda qabdi waan ta'eef jireenyi biyya ormaa siqaayee hedduu dararaa hedduu qabdi jechuudha. Innaa kanaaf obboloota kooyi waaqayyoon isin haa eegu. Obsaatuma akka micoo kanaatti obsaatii dalagaa waan biraa irratti raawwachuu hin deemne osoo nama tokko nama aaru ta'eeti madaamii sun ol jedheetu xiffiidhaan hin jaanjessa dhugaa dubbachuuf jechuudha hin xafa'aayuu jechuudha walumaa galatti nama tokko osoo ta'e dhugaa namni ijoolleen keessattuyyuu ijoolleen namni aare akkasuma gochuu danda'a jechuudha. Inna kanaaf obboleewwan kooyi obsaatii dalagadhaa isiniin jedha amma micoon koo obsiteetuma hogganshii mataa akkasitti qabdee harkistu kana obsiteetuma teessanii jechuudha. Inna obsiteetuma ittiin dalagachaa jirtu shettee jechuudha maaliif dhiifama zennaan diddeerra dabartee mataa ishee qabdee harkistu garuu haa harkistu homaa muti waaqayyoon immoo hin kaffalaaf waaqayyoon immoo wanta ishiin goote kana hin kennaaf jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbi wanti immoo madaamonni beekizee tokko wanta isaan nurratti hojjetan waa hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Na kanaaf obboleewwan kooyi obsaatii dalagaa waan fedhillee sirratti raawwatanii ati ushuma jedhii gadi qabadhuuti mataa kee yoo manni siin taane qayyaradhu yoo manni sumsii ta'uu baate immoo hoggaatee lamaan fudhadhuuti gara biyya keetii galee malee waa gochuu waa deemuu waa akkas tolu hin godhinaa isiniin jedha obboloota kooyi. Nutuu dalagachuudhaaf biyya isaanii dhufe malee isaan biyya keenya dhufne waan ta'eef kanaaf immoo obsinee galuu qabna. Obsinee dalaguu qabna isiniin jedha obboloota kooyi. Namni cootaarraa wanti baradhe hin obsite dhugaa rabbi hin obsite jechuudha. Walumaa galatti micayyoon tuni hin obsite jechuudha. Micayyoon tuni obsite maaliif namni akkatti mataa qabeessi harkisu akka daa'imaayyuu qabanii harkisan akka daa'imaa nam qabdee harkistu ushetta ofirratti dhoofta jechuudha. Garuu obsa micayyoo kanarraa baradhee jira jechuudha. Maaliif obsite jechuudha. Anumaa osoo ta'e bakka nan haara maal mataa kee qabdee harkistuun jedha. Dhugaa ofirraa hin dhahayyuu kinanuyyuu jechuudha. Garuu obsuutu nu barbaachisaa jechuudha. Micayyoo kanarraa obsan baradhee jechuudha. Obsiteetuma ushettee hanga ishii mataa ishii qabdee akkas guggootu inuma obsite jechuudha. Kanaaf obboloota koo obsuutu nu barbaachisa. Obsaatii obsa qabaadhatii dalagaa waan beeffe'anillee isin irratti hojjetan isin obsuu qabdanii nutu biyya isaanii dhufe waan ta'eef isiniin jedha obboloota koo kun dhaamsa kooti ijoollee akka kootii mana madaamin jirtan jechuudha. Guyyaa tokko numa darba waan ta'eef obsinee darbuu qabaanna jechuudha. Akkuma sareetti ilaallamanna akkuma xiqqishumallee namallee nuti ani gizee tokko warri wannoo kun nama nuti ujjarana nuti akka namarraa uumamne nun beekanii sarratanyaan kun namarraa uumamne barnus jireenyumatti biyya keenyaa iyyummaa teenyatu biyyaa nu baase malee akkuma isaanii akkuma anaa akkuma sii kana biyyarraa baane nus dalagachuudhaaf garuu isaan immoo waan hin taane nurratti yaadu waan hamaa nurratti yaadu jechuudha. Kanaaf obboloota koo waaqayyo isin wajjin haa ta'u obsaatii dalagaa obsa qabaadha. Biyya ormaa keessatti yoo obsa qabaatte dalagattee biyya keetiif jijjiiruu dandeessa. Yoo obsa hin qabaanne immoo karaa irratti cabdee haftaa jechuudha. Walumaa galatti obsa nama barbaachisti jireenyi biyya ormaa obsa si gaafatti jechuudha. Kanaaf obsuu qabna. Waaqayyoon obsa isiniif haa kennu hunduma keenya nuuf haa kennu. Jabaadhatii obsaatii dalagadhaatii gara biyya keenya keessaa galla isiniin jedha. Micayyoo kanarraa waa hubattu hedheeti yaada waa barattu hedheeti yaada. Osoo ana ta'e odoosi ta'e maal akka gootu hin beekta. Garuu immoo obsumatu barbaachisaadha jechaaf viidiyoo kana fide beektanii maaliif irratti yaada kenne. Namni tokko walirraa waa barataa viidiyoo argattu akkarraa waa barachaa deemta. Namni kun maaliif akkasitti maaliif ofirraa dhoofnes jechuu dandeessanii. Obsa qabaannan iyyuu malee osoo sodaa ta'ee fi muti garuu biyya ormaa keessatti obsitee dabarsuu fi ofirratti dha'uu jechuudha. Hanga ishii mataa ishee harkistu qabde jechuudha. Kanaaf obsaa isinillee waaqayyoon obsa nuuf haa kennu ammallee obsaatuma jirraa keessattuu ijoolleen addasii dhuftan kun obsaa waaqayyoon obsa isiniif haa kennu hunduma keenya nuuf haa kennu obsaatii dabarsaa bo'aatii dabarsaa obsaan dabarsaa waan hundumaayyuu jechuudha. Obboloota kooyi egaa ka har'a viidiyoon tiyya ashmatanaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatanii sabskiraaybii gochuudhaanii jajjabeessaa warri jajjabeessaa hartanis hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa waaqessina eebbisu isiniin jechaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebitu isiniin jaalladha isin kabajaa qiiqaa fi yaadoo qabaattan komenteetti barreessuun dagatinaa. Baay baay.